Dua Petros duuka bu'aa, dua Phaawulos duuka bu'aa, dabarree as geenye malee taphatti yookaan sobatti as hin geenye. Daandiin kun sirriidha. Daandiin kun dhugaadha kan ittiin jenne isa kanaafidha. Arise and take the young child and his mother and flee into Egypt. Inni kun garuu cubbuu Kiristoos ittiin taasisu. Amma namoonni yeroo tokko sababa keessaniin manni kiristaanaa cufame, sababa keessaniin namoonni hedduun du'anii jedha. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Ameen. Tansi waniisa isaan wadimmoo wagoy istandira Gibs. Arise and take the young child and his mother and flee into Egypt. Kabajamtoota abboota keenyaa, haadholii akkasumas daa'imman iddoo fagoo fi dhiyoorraa walitti qabamanii sagalee kana kan dhageessan, akkam yeroo kana geessanii, akkam turtanii, akkam ooltanii. Ameen. Galanni kennaa amalummaa isaa kan ta'e samii fi dachee kan uume kunoo fi kundoo kan jedhaman hundayyuu ergamoota samii irratti Addaam fi ilmaan isaanii dachee irratti kan uume, akkasumas uumamtoota kunoo fi kundoo jedhaman kan uume, bishaan qaamman bishaanawoo gurguddoo kan uumee fi Haanosiin bubbee Baabil jedhamuun kan baatu hundayyuu gochuu kan danda'u, dhiiga isaa qulqulluu dhangalaasee foonsaa kabajamoo nuuf kennee jireenya bara baraa kan nuuf kenne gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa kan ulfaatee fi kan galatoomu nuuf haa ta'u. Akkasumas dhalachuu gooftaa keenyaa yoo yaadannu kan hin daganne, haali keenya duroo maaramiin walitti qabama keenyaaf sababa guddaa kan taate, yeroo hundumaa kabajamtuu ulfaattuu qulqulleettii kan jedhamtu kaabaa hanga kibbaatti ba'aa hanga dhiyaatti akkuma ilma ishee dachee hanga aaraniitti Waaqayyo gaditti uumamtoota jiran hundaa olitti kan ulfaattee fi kan galatoomte nuuf haa taatu. Akkasumas ergamoonni qulqulloonni, hayyootiin, raajoonni, dhugoomtonni, wareegamtoonni akka kennaa ulfina isaaniitti maqaan isaanii kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Akka eeyyamaa fi jaalala Waaqayyootti mata duree godhannee kan waliin ilaallu ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 13 ላይ ያለው ኃይለ ቃል ርዕሰ አድርገን ነው። ቃሉም እንዲህ ይላል፣ ታንሲ ወኒሳ ሕፃን ወኢሞ ወጉይ ውስጠንግረ ግብፅ። ተነስ ሕፃኑንም እናቱንም ይዘህ ወደ ምድረ ግብፅ ሽሽ ይላል። Arise and take the young child and his mother and flee into Egypt. From Holy Scripture, specifically Gospel of Matthew, paragraph 2 on number 13. Kaiti ilmafi hada isa qabadhu gara biyya Misritti baqadhu. Wangeela Maatewos boqonnaa 2:13 jecha kana ka'umsa godhannee waliin ni ilaalla. Daqiiqaa qabnu muraasatti maal akka jechuu barbaanne ergaa isaa fi yeroo ammaa kana akka amantaa Ortodoksii Tawaahidootti zamana Tsigee yookaan immoo yeroo daraaraa jedhu kana maaliif akka jedhan, abboonni maaliif akka moggaasanii fi turtii waggoota keessaa yeroo ammaa kanatti maaliif akka fidan, akkasumas yeroo kana sigdatiin fi tsoomiin maaliif akka taasifamu kan ilaallu ta'a. Duubatti deebinee wangeela Maatewos boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irraa jalqabnee yoo ilaallu, baha fagootirraa 9 ni dhufanii jedha. 9 jechuun jecha gi'izii kan jedhu yoo ta'u namoota ogummaa qaban jechuudha. 9 kan jedhu sagalee xanoqqolee jedhanii namoonni kan ni jiru. Jecha kana garuu akka ogummaatti fudhatanii namoonni ogummaa qaban gara baha fagoo irraa ni dhufanii jedha. Biyyi isaaniitis Faaris Baabiloonidha. Namoonni kun maaliif gara Waaqayyotti dhalatee gara Beetleemii kanatti dhufan kan jedhu yoo ta'e kan waliin ilaallu ta'a. Biyya baha fagoo yookaan immoo Faars Baabiloon jedhamu kanarraa Namootni baay'een dhaloota Kiristoos yoo dhagaanu gara kana dhufanii turan. Namoonni kun ogummaa ni qabu iyyuu
wayis fidanii ta'uu dhufanii maaliif akka isaan achi geessan maaltu sababa itti ta'e yoo jenne falaasfaa Jaradas jedhamutu ture. Falaasfaan kunis yeroo jireenya isaa keessatti filsifinnaadhaan kan beekamu yoo ta'u waan haaraa uumuu saayinsiidhaan baay'ee beekamaa ture. Guyyaa tokko qaama bishaan isa guddaa cina yookaan bukkee dhaabbatee osoo qorannoo isaa gaggeessu waa tokko arge. Innis saleedaa samii yookaan immoo saanduqa samii irratti dubartiin takka deessee mucaa ishee ammattee kan jirtu arge. Yeroo sanatti si'ilii yookaan fakkii kana ni kaase. Fakkii kanas kaasee to'ii yeroo boqonnaa isaa akkas jedhee ilmaan isaatitti hime. Yeroo isa akkanaa kan agartan deematii geessaa jedhee warqii ixaana fi karbee itti kenne. Warqii ixaanii fi karbeen kun eessaa dhufe yoo jenne ergamaan Mikaa'el Gabri'eel fi Rufaa'eel yeroo Addaam balleessee turetti aarsaa godhee Waaqayyoof akka kaffaluuf isatti kennanii turan. Waaqayyoon Addaamin akka fayyisuuf aarsaa naaf kenni jedheen ture. Aarsaa qaamaa osoo hin taane aarsaa qabeenyati. Yeroo kanatti Addaamin akkas jedhee dubbateeyyu anoo homaan qabu ati hunda kan qabdu akkamitti na gaafatta jedhee gaaffii kana deebisee waan tureef Waaqayyoon akka inni deebisuudhaaf jecha ergamoota sadeen kana itti ergee ergamaan Mikaa'el Gabri'eel fi Rufaa'eel ixaana karbee fi qumbii yookaan qumbii fi warqee kan itti kennanii turan. Sana waldura aduuban dhufee hanga falaasfaa kanatti ga'ee ture. Kanaaf namoonni kunniin yoo urjii kan argan gara isaa kana qabatanii dhufanii. Urjiin kun urjiidha moo ergamaadha yoo jennee ilaalle kitaabni karaa lamaanii ka tokko urjiidha jedha. Urjiin guyyaa halkan malee guyyaa deema. Akkasumas dhaabbata namaatiin samiirra gara dacheetti bifa isaa jijjiirratee ni deema. Akkasumas sochii isaa nama biroota bira yoo arge jalaa dhokataa jiru. Isaan qofaa isaanii yeroo jiru ni gaggeessa yookaan ni qajeelcha waan tureef akkas godhaa yoo jedhanii waaqni uumaa waan ta'eef akka inni akkas godhu urjiin uumama isaatii ajajeefi jedha. Maaliif urjiidhaan akka isaan adeeman taasifame yoo jenne namoonni biyya Faarsi Baabiloon urjii irratti amanuu turan. Kanaaf karaa isaan amanan kanaan aarsaa isaan kaffalchiisee inni waaqa urjii uume malee urjiin waaqa akka hin taane barsiisuudhaafi. Kanas akka fakkeenyatti biyya Misiritti loonitti yookaan isaatti amanaa waan turaniif saani waaqa keessanii miti anaaf garuu sa'a keessan aarsaa naaf godhaa jedheetu akka dubbate sana jechuudha. Sanaaf inni urjii kanaan akka isaan qajeelfaman taasisee jedha. Tokkos yookaan gama birootiin immoo urjiin kun fakkii ergamaadha jedha. Bifa urjiitiin adeeme malee ergamaadha. Ergamaan kunis eenyu yoo jenne abbootiin akka malkaa Gabri'eel irratti nuuf barsiisanitti Gabri'eelidha. Egaa ergamaan Gabri'eel isa kana ni godhaa yoo jenne kun waan raajii ta'uu miti. Jalqabuma magaala ergamootaa keessatti amantaadhaan yeroo ergamoonni walitti bu'anii turanitti bakka jirrutti haa dhaabbannu jedhee amantaa isa dhugaa kan lallabe ergamaan Gabri'eelidha. Akkasumas Addaamii fi Hewaan Waaqayyoon wal lolanii waaqa biraa baqatanii qaanaanii yeroo jiraatanitti waaqni waaqa dhiifamaati isinitti araarama jedheen sagalee jajjabinaa kan kenneef ergamaan Gabri'eel ture. Yeroo Bala'aam harree isaa fe'atee deemutti harree isaa fuuldura dhaabbatee balaa Bala'aamitti dhufurraa kan isa ittise ergamaan kun Gabri'eel ture. Hannaa fi Yaaqeemitti dhaloota dubroo Maaramii kan hime ergamaan Gabri'eelidha. Dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dubroo Maaramiitti kan oduu gammachuu kana itti lallabe ergamaa Gabri'eel ture. Yeroo daa'imman sadeen abiddatti gataman abidda keessaa kan baase ergamaan Gabri'eelidha. Iyyaluutaa fi Qirqoosin bishaan daffaa keessaa kan baase ergamaan Gabri'eelidha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo fannifamutti obsuu kan hin dandeenye seef isaa darbatee golga mana kiristaanaa iddoo lamatti kan baase ergamaa Gabri'eelidha. Gaafa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'aa ka'umsa isaa Maariyaam Magdalaawitti kan hime
hime ergamaan Gabri'eelidha. Kana qofa miti dhufaatii Waaqayyoo isa lammaffaa dursee ergamaan Mikaa'el labsii isaa si'a sadi osoo labsiin dura gara dachee kanatti dhufee bubbee kallattii arfaniin fidee dachee kana lafa diriiraa kan taasisu lubbuu namootaaf akka mijatutti kan taasisu ergamaan Gabri'eelidha. Akkasumas yeroo dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos noolooti yookaan immoo warra loon eeganitti Waaqayyo dhalateera deemaa galateessaa jedhee kan itti hime ergamaan Gabri'eelidha waan ta'eef namoota kana Faaris Baabiloonidhaa gara Beetlihemitti fidee dhufuunsaa waan baay'ee nama ajaa'ibu miti. Sana booda isaanis dhufanii gara biyya Yerusaalem galuuf daangaa irra yoo ga'anu gammadanii to'ii gaafachaatii turan. Hayitee Haalloozee tawalla Nugusa Ayuud jechaati gaafachaatii turane kan dhalate mootiin Ayuud eessa jedhanii gaafachaatii turane maaliif gaafatu urjiin yookaan immoo ergamaa Gabri'eel kanaan isaan qajeelchaa hin turre yoo jenne immoo inni nama bira yeroo ga'e jalaa dhokataayyuu waan tureef akkasumas shakkiin keessa isaanii waan jiruudhafi akkas jedha seenan asitti yoo dubbatu mootonni sadii Maantuu Simaar Badidaasfaa fi Meelkuu kan jedhamanii loltoota 10,000 qabatanii to'i biyya Yerusaalem kana galanii jedha. Raajii Yesuus irratti mootota sadii jedha. Wangeela andintaa irratti yookaan immoo wangeela hiikaa irratti 12 jedha. Loluu walitti hin bu'u yoo jedhan walitti hin bu'u. Mootonni biyya Faarsi Baabiloonidhaa ka'anii 12 turanii. Jechichi akka wangeelaatti ni ta'a. Sana booda biyya sana kan ga'an garuu sadan isaaniiti. Maaliif yoo jenne laga Efraaxis yeroo ga'anii turanitti mootiin Firshaabul jedhamu loltoota garee saglanii qabatee gara duubatitti deebi'e. Sababni isaa biyya isaanii keessatti waraanni ka'ee waan tureef waraana sana deebisuudhaaf jedha. Tokkos galaan isaan jalaa dhumee ture jedha. Inni tokko yookaan sadaffaan ammoo biyyi Yerusaalem dhiphoo waan taateef dachee sun hungeessu jedhanii to'ii deebi'anii jedha. Hiikaan sookaa isaa garuu isaan kabaja yookaan immoo ayyaana dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa argamu akka hin arganneef carraa hin qabanne ture jedha. Sana booda mootonni sadeen Maantuu Simaar Badidaasfaa fi Meelkuu jedhaman kun loltoota 30,000 qabatanii to'ii Yerusaalemiin seenani. Yoo kana mootummaan isa kana dhaga'ee to'ii ni na'eeyyuu jedha. Uummanni biyya sana keessa jiranis baay'een isaanii ni na'aniyyuu. Maaltu nutti dhufe jedhani sochiin kun waa'ee mootii Yerusaalem waan dubbatuuf mootii Israa'eliin waan dubbatuuf akkamitti mootiin osoo mootii hin ajjeesin dhufammoo jedhee to'ii shakkiin isatti nammee to'ii tureeyyuu jedha. Sana booda yeroo sana kan turan luboota kakuu moofaa walitti qabee barreessitoota fi hooggantoota isaanii walitti qabee gara addaraashaa yookaan immoo galmaatti isaan galchee jira. Sana booda akkasittiin jedheen mootiin Yesuus jedhamu kun eessatti dhalataa jedhee to'ii gaafate. Isaanis yeroo sanatti hinaaffan hin babal'anne waan ta'aniif iyyuu itti himanii. akkasittiin jedhani wa'anti Beetlihem midra Efraataa itti hatti nagassa Yihuudaa jedhee raajichi Miikiyaas akkuma dubbate biyya bakkeen inni itti dhalatu Beetlihem jedhamaatti jedhani. Raajinni Miikiyaas jecha kana dubbatee to'i ture. Miikiyaas boqonnaa 5:2 jecha kana ni arganna. Innis kan dubbateef kutaa lallaba biyya biroo lallabee yookaan barsiisee yeroo deebi'u iddoo Beetlihem jedhamtee waamamtu tana yoo ga'u waan akkasii arge aramaan itti baay'atee bineensonni hoogganaaf oolanii biyya sanarratti moo'anii daandiin jalaa cufamee yoo argu ati yaa Beetlihem bakka mootiin Ayuudotaa itti dhalatuuf itti muudame bakka gurguddaa sana yoo caalte malee isaanii gadi hin taatu jedheen iyyuu dubbatee jedha. Akkasumaan akkas jedhee to'i dubbate sagaleen amantootaa kan itti galateeffatamu dunkaanni galataa kan itti dhaabbatudha. Warri hin cuuphamne dhufee iddoo kanatti aarsaa ni kaffala jedhee to'i raajii isaa itti dubbate. Jechi kunis hin hafne jechi raajotaa duubatti hin deebi'u kan hin hafnes waan ta'eef Zerubaabeliin iddoo kanatti mootii ta'ee to'i muudame. Zerubaabeliin mootii ta'ee yeroo muudamu dunkaanni gammachuu achitti dhaabbatee to'i ture. Warreen hin cuuphamne dhufanii to'i achitti galata aarsaa kan falanii to'i turan. Akkasumas
sagaleen dibbee yookaan immoo galataan dhaggeeffatamee to'ii ture. Sana booda jecha kana sookodhaan hiiku biyya kana keessatti mootii moototaa kan ta'e sanii fi dachee irratti mootii kan ta'e bakka hunda kan hoogganu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos iddoo sanatti dhalate. Akkuma warri hin cuuphanne asitti galatanii dhiyeessu jedhee sabaa sagaleen dhufanii to'ii aarsaa isaanii kennani. Akkuma Israa'el iddoo kanaaf ni sagadu galatanii dhiyeessu jedhee gareen ergamtootaa hundi isaanii qulqulloonni sagalan iddoo sanatti galataaf dhiyeessan. Akkasumas Beetliyeem kan jedhu haadha teenya dubroo maaramiidhaan Beetliyeem jechuun akkuma maqaan isaa ibsutti Beetliyeem jechuun beeti jechuun mana yoo ta'u liheem jechuun buddeena yookaan injera jechuudha. Kanaaf mana buddeenii jechuudha. Mana buddeenii kan jedhamte immoo haadha teenya dubroo maaramiidha. Manni dubroo maaramii yoo fakkeeffamu buddeenni yookaan nyaanni immoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif fakkeeffama. Kanaaf ati mana jireenyaa mana nyaataa kan taate yaa dubroo maaramii sirraa Israa'eliin kan eegu ni dhalata jechuudhaaf raajii kana dubbatee jedhanii to'ii hooggantoonni kun yeroo sanaaf mootii Heroodis kanaaf dubbatan. Mootiin Heroodis inni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ajjeesuuf barbaade fi mootiin Heroodis inni Yohaannis cuubaa morma isaa mursiise garuu garaagaraadha. Maqaan isaanii tokko yaa ta'u malee barri isaanii adda ture. Sana booda erga hooggantoota mana lubummaa bara sanaa kana keessa isa kana hubate booda mootiin Heroodis kunis isaan gara alaatti baasetu amma warra sabaa sagalii jedhamanii dhufan kana gara galmaatti isaan galche. Sana booda yoom agartan urjii kana jedhee to'ii gaaffii gaafate. Maaliifoo jettan yeroo inni dhalate baruu barbaadate. Sana booda waggaa 2 ta'eera erga agarre ittiin jedhani. Innis deematii dhagaa sagadaa waaqessaa kottaa yeroo dhuftan immoo karaa koo deebi'a anis dhaqeetiin ittiin jilbiifadhaafi jedheeni. Garuu isa kana kan jedhe Heroodis ittiin maqaa isaanii nama guddaa of fakkeessanii dubbachuudhaaf malee yeroo isin deebitanitti nan ajjeesa jechuudhaaf iyyuu jedha. Yeroo sana waliin deemee yookaan loltoota isaa ergee maaliif hin ajjeechisne yoo jenne sabaa sagaliin baay'ee waan ta'aniif gara 30 waan ta'aniif isaan adda nu baasu yookaan immoo na rukutuu ni danda'an jedhee sodaatee to'ii hambiseeyyu. Sana booda isaaniin iddoo sanatti mee gara Beetliyeemitti isaan ergee isaanis gara Beetliyeemitti deemanii. Gara Beetliyeemii kana deemanii iddoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos itti dhalate kana yoo ga'an urjiin kun dhaabbatee ni agarsiisee jedha. Akka namaatti harka isaa gaditti qabee ni agarsiisee jedha. Ulfinniif galanii gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Sana booda isaanis ni gammadanii. Yeroo urjii kana arganitti tafassiu abiyya fissahaa jedha. When they saw the star, they rejoiced with exceeding by enjoying. Erga isa kana laalanii ni gammadanii jedha. Fassima ደስ አላቸው. ni gammadanii wawarqu wasagadu lottu ni sagadanii fi jedha feldawan ende for worshiped him. Ni sagadanii fi ni waaqessanii jedha. Yeroo sana ni gammadanii jedha. Sababni isaa maaliif yoo jenne waggaa 2 deemanii waan argatanii miti sa'aatii 2 deemaniitu waa yoo argatan ni gammadu waan ta'eef tokkos nama bira yeroo ga'e jalaa dhokachaa waan tureef qaama bishaatti nugataa ta'a hallayyaatti nugataa ta'a jedhanii yaadaa waan turaniif yaadni isaanii galma ga'uu isaatitti kan ka'e ni gammadanii ni jilbiiffatanii fi jedha. Sana booda saanduqa isaanii bananii kennaa garaagaraa ni kennaniifi. Kennaan isaan kennaniifis isa dura dubbanne warqee ixaana fi karbee yookaan qumbii kan jedhamu kanaadha. Isaanis warqee yoo kennaniifi mootonni kanaan dura uumamaadha. Boodas ni duu hin jiraatani. Ati garuu jalqabas kan hin uumamne boodarras du'a kan hin qabne bara baraan kan jiraattu yoo jedhan warqii kennaniifi ixaana kennaniifi ixaana kana kan aarsinuuf xaawotiin jalqaba uumama boodas ni darbu. Ati garuu jalqaba kan hin uumamne dhumarrattis dhuma kan hin qabne bara baraan kan jiraattu yoo jedhan ixaana kennaniifi karbee kan kennaniif jalqaba kan hin uumamne dhumarrattis du'a kan hin qabne bara baraan kan jiraattu yoo taateyyuu karbee kana yookaan immoo du'a hadhaawaa ni qammassa ni fudhatta ni simatta ittiin jechuun ni afi jedha. Tokkos warqee kennaniifi warqeen qulqulluudha. Atis amalummaa qulqullummaa qabdaa ittiin jechuudhaafi ixaana kennaniifi ixaanni foolii gaarii qaba. Atis hojii gaarii qabda amalummaan kee hojii gaariidha yoo jedhanidha.
akkasumas karbee yookaan qumbii kennaniif isa kan ammoo kan kennaniif yoo jalqaba uumama ta'uu baatte yoo dhumarratti darbuu baatte illee guyyaa jimaataa si qammasiisu ittiin jechuudhaafi jedha. Tokkos warqee kennaniif warqeen qulqulluudha. Namoonni sitti amanan kennaa qulqullummaa ni qabu ittiin jechuudhaafi. Ixaana kennaniif ixaanni foolii yookaan urgaa gaarii qaba. Namoonni sitti amanan hojii gaarii ni hojjetu jechuudhaafi. Akkasumas karbee yookaan qumbii kennaniif karbee yookaan qumbiin namoota warki isaanii cabe tokko taasisa, kan adda ba'e tokko taasisa. Atis garee ergamootarraa adda kan ba'an Addaam fi ijoollee isaa ergamootatti deebisee tokko taasistaafi jechuudhaaf akkas godhanii jedha. Tokkos warqee kennaniifi jedha. Warqeen fakkeenya wareegamtootaati. Ixaana kennaniifi ixaanni fakkeenya baay'atootaa yookaan kophaa jiraattotaati. Qumbii yookaan karbee kennaniifi karbee fakkeenya uumamtootaa yookaan amantootaati. Wareegamtoonni baay'ataawunii fi amantoonni hundiyyuu qabeenya keeti jechuudhaafi jedha. Tokkos warqee kennaniifi warqeen fakkeenya amantaati. Warqeen kan ittiin warqee ta'uusaa madaallamu rakkoo baay'ee keessa darbee amalli isaa osoo hin jijjiiramin kan turuudha. Amantaanis dhiphina yeroodhaaf namatti dhufu rakkoo foonii kamiyyuu obsanii kan darban waan ta'eef hin bele makaraa iyyiti rakkab saggaa jedhanii abbootonni akkuma barsiisan rakkoo malee dhiphina malee kennaan hin jiru waan ta'eef jechuudha. Akkasumas ixaana kennaniif ixaanni fakkeenya abdiiti. Ixaanni osoo hin mul'atiin foolii yookaan urgaansaa akkuma mul'atu abdiinis wanna hin qabanne akka waan qabatanitti waan hin agarre akka waan arganitti waan itti fayyadamaniifidha. Akkasumas qumbii yookaan karbee kennaniif qumbii yookaan karbeen fakkeenya jaalalaati. Jaalalli tokko akkuma taasisu karbeen akkuma tokko taasisu jaalallis uummantoota yookaan amantoota tokko taasisa waan ta'eef kanaaf amantaa abdiin fi jaalalli qabeenya keeti jechuudhaaf jecha warqee ixaana fi karbee yookaan qumbii kennaniifi. Tokkos warqee kennaniifi warqeen fakkeenya ergamootaati. Ixaana kennaniifi ixaanni fakkeenya Addaam fi ijoollee isaati. Karbee yookaan qumbii kennaniifi fakkeenya uumamtoota birooti. Ergamoonni namoonni fi uumamtoonni biroo qabeenya keeti jechuudha. Isa kana kennaniifiyyuu jedha. Sana booda isaanis akka karaa biraatiin galan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos abjuudhaan itti mul'ate. Daandii duraan dhufaniin osoo hin taane daandii birootiin akka galaniif sababni isaa daandiin inni ittiin galan kun dhiyoo waan ta'eef waa sadii nu barsiisa. Asirratti amantaa biraatiin galanii daandii biraatiin galanii jecha biraatiin galan. Daandii biraatiin galan yoo jennu waggaa lama kan itti fudhate guyyaa 40tti galuu danda'aniiru. Jecha biraatiin kan jennu ayitee halloo eessa jira jechaa kan dhufan rakamnaahu arganne jechaatii galan. Amantaa biraatiin kan jennu nugusa Ayuud jechaa kan dhufan mootii Ayuud kan jechaa dhufan amlaakine faxaarine uumaa keenya gooftaa keenya jechaati galaniiyyuu jedha. Isaanis haadhi teenya dubroo maaramiin yoo isaan galanii daabboo garbuurraa hojjetame tokko tolchitee kenniteefiyyuu jedha. Daabboo tokko nama 30 kenniteef isa sana nyaachaa guyyaa 40 sana keessatti osoo hin xumuramin waan hafeef haadhi teenya dubroo maaramiin kan isheen kennitu waan kabajamaaf waan eebbifamaa waan ta'eef hin dhumneeyyuu jedha. Yoo gara magaalaa biyya Faarsi Baabiloon ga'anii nyaata eebbifamaa kana qabannee magaalaa kana hin galchinu jechuudhaan fuudhanii to'ii achi kaanii to'ii deemanii jedha. Sana booda warri achi keessa turan argattanii jennaan arganneetti hin jedhanii. Sana booda ragaa maal qabduu jedhaniin ragaan keenyas kunootii uumaa ta'uusaa agarree haadhi isaa daabboo garbuurraa tolchame tokko yoo nuuf kennitu namoonni waa kana nyaannee xumuruu dadhabnaan inni daandii irratti gannee to'ii dhufnee jedhaniin nutti agarsiisan malee si naman jechuudhaan gara duubatti deebisanii yoo ilaalanuu inni aarsaa ta'e gara samitti yoo aaran arga yeroo sana abiddatti amanaa jechuu barbaadeeti jechuurraa kan kaan deebi'anii waaqa argatanii kan turan gara abidda amanutti deebi'anii. Yaa ta'uutii malee yeroo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waggaa 33 booda erga barsiisee duuka buutota 12 hundeessee booda biyya kutaa biyya lallabaa Abuna Naatinaa'el waan tureef isaan barsiisanii abidda waaqessuurraa gara waaqummaa waaqessuutti deebisee to'ii dhumarratti kan eebbifaman ta'anii tajaajila mana waaqatirra argamu argatanii to'ii dhumarratti kan eebbifaman ta'anii boqotaniiru jechuudha.
sana booda ergamaan waaqayyo akkas jedhe Yoosefitti mul'ate taansi wanisa isaane wa immoo wagu'ee wista mira Gibsi gara biyya kai mucaa fi haadha isaa qabadhuuti gara biyya Gibsitti deemiitiin jedhe the angel of the Lord is appeared to Joseph in a dream by saying arise and take the young child and his mother and flee into Egypt and be there until I bring the word, for Herod will seek the young child to destroy him. On Gospel Matthew paragraph 2 on number 13. And we can identify, explain or describe it as the following definition. Isa kanas akka armaan gaditti ilaaluu ni dandeenya. Jecha kana ergamaan waaqayyoo dhufee deemii gara biyya Gibsitti ka'iti haadha fi mucaa isaa qabadhu gara biyya Misiritti baqadhu. Mootiin Heroodis isa ajjeesuuf ni barbaada waan ta'eef ittiin jedhe. Abbaan keenya Yoosefis namoola namula nan danda'u nan dadhaban jenne guyyuma bariitu isaa qabatee gara biyya Misiritti ka'ee to'ii deeme. Jechi waaqayyoo yoo nutti dubbate yoomiyyuu yoo ta'e gara duubatti jechuu akka hin qabne beekuu ni dandeenya. Egaa asirratti yoo wanne gooftaan keenya Yesuus Kiristoos baqachuudhaaf yookaan godaanuudhaaf amma kan godaanaa jiru eenyu kan godaansisaa jiru eenyu sobatu dhugaa godaansisaa jira du'atu jireenya godaansisaa jira uumamatu uumaa godaansisaa jira haadha uumaa godaansisaa jira. Sana booda ergamaan kunis qabatee to'ii gara sanaatti adeeme. Maaliif osoo sabaa sagaliin bira hin jirre hin dhumne iyyuu ture yookaan ergamaan kun maaf ittiin dubbanne baqaa kana maaf hin jalqabne yookaan godaansa kana maaf hin jalqabne yoo jenne gooftaan keenya kan itti baqatu kan itti godaanu gara biyya Misiritti malee gara Faarsi Baabiloonitti iyyuu miti. Maaliif yoo jenne biyyi Misiri itti dhiyoodha. Tokkos jaalala isaatiif fedhii guddaa qabu waan tureef isaan bira deemee to'ii amansiisuudhaaf. Isa kana qofa miti sadaffaan biyya Misir keessatti gadaami gurguddaan akka siyaata Asteetiks ni jira waan ta'eef isaan sana eebbisuudhaaf. Inni arfaffaan lubni Malkatseedeq jedhamu biyya sana keessa waan tureef isa sana dhaqee eebbisuudhaaf. Lubni Malkatseedeq kun sanyii Kaam keessaa kan dhalateedha. Sana booda gooftaan waaqayyo bara kakuu moofaa keessatti Malkatseedeq ummata koo warra ni jaaladhu firoota koo naa maali naa fayyisi jedhee yeroo kadhatetti ilma koo ergeensi fayyisa waan jedheefu ilma isaa gara sanatti erge. Inni shanaffaan biyya addunyaa kana kam keessattiyyuu amantaan yoo badu hanga dhumaatti waldi waa'id jettee kan amantu biyyi Gibsi waan taateef iyyuu hanga dhumaatitti amananii akka jiraataniif gara sanatti deebi'e gara sanatti baqate gara sanatti godaane. Inni jaaffaan gara namoota hin amanneetti deemee amansiisuun kaayyoo isaa guddaadha. Warra fayyine fayyisuu cubbamtoota kaasuu malee qulqulloota fi warra amananii fi miti gooftaan keenya kan dhalate. Kanaaf yeroo sana Misiriin loonitti yookaan sa'atti amanaa waan turteef ani waaqaan sa'a uume ana malee sa'a miti kan isin uume jedhee barsiisuudhaaf jecha gara sanatti adeemeyyuu. Sana booda gooftaan keenya Yesuus Kiristoos haadha isaa dubroo Maaramii Yoosef jaarsichaa fi dubartii keessa immoo akka gargaartutti Saloomeen isaan faana turteeyyuu. Egaa bara kana keessa daa'imman hedduun kan du'an kumaatamatti kan lakkaawwaman Heroodis gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ajjeessuudhaaf jecha loltoota isaa daa'imman hedduu ficcisiisatii ture. Daa'imman kana mala adda addaatiin walitti qabaatii ture. Dhiiga Kiristoos argachuudhaaf jecha dhiiga namoota hedduu dhangalaase ture. Egaa yeroo kanatti mootiin Heroodis kun wanti inni hin goone hin jiru. Garuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin argachuu hin dandeenye. Sababni isaatis gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maaliif baqate achuma taa'ee maaf hin fayyine yoo jenne baqachuun isaa akka hin duuneef achuma taa'ee maaf du'a kana hin oolle yoo jenne mitaatii yookaan immoo waan biraa itti fakkaatayyuu waan tureef. Gama birootiin Addaamiin
addunyaa kanarraa biyya adda taate addunyoota digdama keessa isa tokko kan taate gannata yookaan jannata keessaa bahe waan ta'eef iyyuu innis gara biyya birootti deemee kaasaa akka kaffalee hubachiisuudhaaf iyyuu gama birootiin daabiloos laphee namaa keessaa baasuudha jecha akka inni baqatu yookaan akka inni godaanu taasise. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yoo kana yoo baqatu haadha isaa dubroo maaramii Yoosef jaarsichaa fi Salomee qabatee miilan deematii turan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waa baay'een isarra ga'atii ture. Egaa amantaan keenya dadhabbii malee kan hin argamne waan ta'eef dadhabbii kana akka waan guddaatti fudhate. Migration of the God is blessed us because the incarnation of God is to salvation and the sanctification of human beings. Jalqabumayyuu nama ta'uunsaa nama eebbisuuf nama qulqulleessuuf waan ta'eef baqannaan isaa nuuf eebba guddaadha. Garuu yeroo inni baqatu kanatti yeroo inni du'a dheefu kanarratti yeroo inni biyya Misiritti godaane kanatti daa'imman hedduun dhiigni isaanii dhangala'ee lubbuun isaanii darbeera. Lubbuun isaanii darbuun sababa Kiristoosiin yoo ta'e iyyuu inni kun garuu cubbuu Kiristoositti hin taasisu. Amma namoonni yeroo tokko sababa keessaniin manni kiristaanaa cufame sababa keessaniin namoonni hedduun du'anii jedha. Ana ajjeesee nama biraa kan ajjeese nama biraa amantoota waan ilaallatuuf hin qabu. Kiristoosiin hin ilaallanne dhiigni daa'imman sanaa Kiristoositti hin lakkaawwame Herooditti lakkaawwame malee yeroo sana keessa daa'imman osoo hin du'in afesan keessaa inni tokko Yohaannis Cuuphaa ture. Haadhi Yohaannis Cuuphaa Elsaabeet garuu boossee too ilma ishee kana dhumarratti Kiristoosin cuupha waan ta'eef Waaqayyo du'aaf isa uumne waan ta'eef hanga sanatti ga'uun isaaf dirqama waan ta'eef gara tulluu Siinatti qabattee baqattee turte. Isheen immoo hanga Maariyaam illee kan ishee gargaartuu dhiiraa yookaan dubra keessa isin qabdu iyyuu turte. Garuu isheen ittiin baqatte amantaan kiristaanaa yeroo hundayyuu rakkoo malee kan argamu miti. Miidhamnee malee miidhagnee as hin geenye kana qofa miti. Du'a Kiristoosin agarre, du'a Abeelin agarre, du'a abbootota hedduu agarre, baqachuu Eeliyaasin agarre, du'a wareegamaa Abuna Phexrosin agarre. Nuti amantaan Ortodoksii du'a Abuna Phexrosin, du'a Kiristoosin, du'a Yohaannis Cuuphaa, du'a Phexros duuka bu'aa, du'a Phaawulos duuka bu'aa dabarree as geenye malee taphatti yookaan sobatti as hin geenye. Daandiin kun sirriidha. Daandiin kun dhugaadha kan ittiin jenne isa kanaafidha. Kanaaf daa'imman yeroo sana miidhaman kanaaf Kiristoos gatii kan itti kaffale osoo hin taane isaaniif gatii kan kaffaledha. Namoonni biroo kan isaan ajjeesan garuu gatii isaanii kan argatan ta'a. Egaa baqannaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yookaan godaanni isaa maaliif gara biyya Misiritti ta'e kan jedhu waa baay'ee isaa ilaallee turre. Yeroo sanaaf sabaa sagal osoo isa bira jiru ergamaan Waaqayyo itti mul'ate osoo ta'ee sabaa sagalin ni shakkuyyuu waan ta'eef tokkos isaan erga ijoollee fudhannee gallattiin jedhuyyuu garuu akkuma raajiin raajii isaatirratti dubbatetti baqannaan yookaan godaansi gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gara biyya Gibxiitti yookaan Misiritti malee Faars Baabiloonitti waan hin turreef erga isaan deemanii godaanni isaa kun akka ta'u taasifame. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos haadha isaa qabatee Yoosefin qabatee gara biyya Misiritti yeroo godaanitti wantoota garaa raawwatee ture. Qaamman bishaan gurguddaa ceesisee ture. Raajii isaaf raawwatame keessaa qabeenya isaa boo'uuf ittiin fudhatu kan taasisellee ni tureyyuu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo baqannaa isaa kan taasise keessaa raajii isa tokko yoo fudhannu akka amala daa'imummaatitti amala daa'imummaa waan qabuuf gorora qaama yookaan uffata isaa balleessee tureyyuu. Yeroo sanatti Salomeen teessee uffata isaa osoo miiccitu mucaan Yoosef daa'imman kana barbaaduuf jecha daa'imman hedduu fixanii daa'imman hedduu ajjeesanii isin iddoo kana dhokattanii jedhee yoo itti dubbatu haadhi teenya dubroo maaramiin baay'ee boossetoo ture. Imimmaan ishee dhangalaasee turte. Kanaaf yoo kadhannaa raawwannu
godaansa keetiif jedhi imimmaan yeroo sana dhangalaaseef jedhi yaa dubroo maaramii dhiifama nuuf godhi kan jennu keessaa inni tokko guyyaa kana kan boossedha. Yeroo sanatti Saloomeen goroda mucaa dubroo maaramii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kana yoo miiccitu gorodni sun bishaan irratti wal qabatee iyyuu jedha. Sana booda isaan sochii isaaniitti dhufanii gorodni sun garuu shittuu ta'e. Waaqayyoon qabeenya isaa dachee kanarratti akka badu waan barbaanneef qabeenya amalummaa isaa isumaaf waan ta'uuf yeroo osoo hin fannifamin dura dubartii sun fiddee 300 bittee miila isaa imimmaan isheetiin dhiqxee kan dibde fuula isaa kan dibde shintoo mana sanaa foolii gaarii akka ta'uuf kan taasiste guyyaa sana kan gorodni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos itti miiccamee iyyuu ture. Sana booda raajii hedduu raawwatee waggaa 3 fi ji'a 6 turee gara biyya isaaniitti akka deebi'u ergamaan Waaqayyootti dubbate. Hanga sanaatti garuu biyya sana keessa kan turanidha. Waggaa 3 fi ji'a 6 nuti garuu akka amantaa keenyatti kan kabajnu fulbaana 26 qabee hanga saadasaa guyyaa 5tti. Maaliif garana dhufe abboonni maaliif sochiisaa garana fidan yoo jenne yeroon kun akkuma beekamu yeroo daraaraati. Zamana tsigee akkuma jedhamu. Zamana tsigee jechuun kun yookaan yeroo daraaraa jechuun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fi dubroo maaramiitiin waa fakkeeffamuuf ni qaba. Innis daraaraa dubroo maaramii nuu fakkeessu firii isaa immoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin fakkeessa. Kanaaf haadhi teenya dubroo maaramii firee ishee nuuf kennite firii ishee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waan ta'eef amma akka kabajamu taasisan. Tokkos yeroon biraa soomii birootiin kan qabame waan ta'eef yeroon turtii ji'a 2 ta'u iddoo kanatti waan argameef akka nuti yaadannoo isaaniif taasisan iddoo kanatti taasisan jechuudha. Azakkiri dingil anba amarin zewiza imayin tikri mawarada bidiba gatsa fikru waldiki jedhee kan dubbates yeroo kanatti dubroo maaramii fuula mucaa ishee fuulduratti si'a 6 ol gadditee bu'aa guddaa waan boosseef jechuudha. Sababa kanaatirraa kan ka'e hayyoonni mana amantaa keenyaa yeroo kanatti ayyaana kana akka kabajnu nuuf taasisanii jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos amantaa hundeessee yoo deemu sabaa sagaliin gara isaa dhufanii aarsaa akka kennaniif taasisee biyya Gibsitti akka baqatu taasisee sochii hedduu keessa darbee amantaa nuuf hundeessee hanga du'aatti of kennee du'a isaatiin jaalala keenya agarsiisee fikri sahabolee waldi ayyaan ilmanmaruu waasiyoos kalemoot jedhee abbaan Hiriyaaqoos qiddaasee maaramiit irratti akkuma dubbatetti jaalalli du'aaf isa kennee inni hanga du'aatti nu jaalatee baqannaa kana hundasaa akka gatiitti osoo nutti hin lakkaayin jireenya isaa nuuf dabarsee jireenya keenya nuuf kennee gadda keenya gammachuutti nuuf jijjiireera jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa kana kan yaadannu waa'ee baqannaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Kanaaf kiristaanni amma yoo baqattanis yoo hidhamtanis gatii keessan kan siniif kaffalu abbaan rakkoo kana beeku abbaan hunda gochuu danda'u uumaan uumamtootaa yeroo hundumaayyuu kan nuuf faana ta'u waan ta'eef hin dhiphatina. Waaqayyo biyya keenya nuuf haa eebbisu, amantaa keenya nuuf haa eegu, eebba haadha teenya dubroo maaramii hunda keenya irraa haa bulchu. Kayitii mucaa fi haadha isaa qabadhu gara biyya Gibsitti yookaan Misiritti baqadhu. Wangeela Maatewos boqonnaa 2 lakkoofsa 13 kan nu barsiifate kan nu gorfate maqaan Waaqa keenyaa kan ulfaatee fi kan galatoomee nuuf haa ta'u. Nagaan tura.